Gaafii hordoftoota kiyya baay'ee jechuudha. Namoonni baay'een waa'ee koonfartii, waa'ee minxaafii na gaafattan viidiyoo kana hanga dhumaa yogguu laaltan ni hubattan. Akkasumas namoonni waasaap irraan gaafii baay'ee nama gaafattan. Viidiyoo namni gizee gadhiise tasgabbiidhaan dhageeffadha. Fakkeenyaaf amma koonfartii ni barbaaddan taanaan haga tokko irraa dubbadha waan ta'eef haga dhumaa dhageeffattanii waan hubattan sana hubattanii eegas booda heeloo jechuu dandeettan jechuudha. Kajeellumaan gara viidiyootti deemna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo. Akkam jirtan fayyaa keessan yaadaman isaa namni keessan nagaa warroonni biyya alaa jirtanii warroonni biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtan teetanii warroonni daawwattan nageenyi kee qilleensarraan isin haa ga'u isiniin jecha kallattii mangara waan qabadee dhufeetti isin dabarsaa waan baay'isu. Egaa gaafii koonfartii namoonni na gaafattan koonfartiin biyya alaatiif biyya keessa illee guutee jira biyya keenya keessa akkana yoo isiniin jedhamu fakkeenyaaf koonfartiin biyya keessaa ka qarshii 20,000tu jira ka qarshii 17,000tu jira ka qarshii 9,000 8,000tu jira gabaabseetume isinii hima ka biyya keessa haga qarshii 3,000 2,900 sun garuu rabba'u jira hundaafuu itti aansee minxaafii jidduu kana hedduun keessa na gaafattan minxaafiin kun akkanuma argitaniif minxaafii miti meetira 2-3 kan jedhamutu jira meetira 2-4 meetira 2-5 kan jedhamutu jira garagara jechuudha diizaayinii isallee garagara jajjabinni isallee garagara bal'inaa fi dheerinni isallee garagara hundaafuu viidiyoo kana keessatti haga irraa hubadheef beeke tokko isinii kan inni ibsu ta'a hanga dhumaatti tura laayikii sheerii gochuu hin dagatina hordoftoota kiyyaa warroonni laayikii godhaa jirtan sheerii godhaa jirtan hiriyoota keessanitti hedduu takka wallaahi naaf galatoomaa ulfaadha. Hiriyoonni kiyya baay'een sheerii godhaa jiran hiriyoota isaanii gara kiyya ergutti jiranii isin jaaladha isin kabajaa ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Egaa kallattii mangara ibsa kiyyaatti yoo deebi'e minxaafichi kun fakkeenyaaf isa kana kuni diizaayinii ammaati jedhanii jiran wallaahi isaantu jedhee garuu hin beeku jechuun duraan illee jiraatan beeku jechuu barbaadeeti haga bitee kanatti garuu maashaallah tabaarakallaa anuufi kiyya jaaladhee anuuyyuu jechuudha yeroo namaa bitu jaaladhee bitadhee jira inshaallah gaaf tokko oolmaa manaa hojjedhe isiniif agarsiisa. Hedduu takka bareedaadha isiniin jedha gara dhumaati irratti ibsa bal'aa isinii kenna itti aansee minxaafii salaataa kana illee nama baay'ee na gaafate ramadaanni kalaa'ee minxaafiiwwan kanneen nu biti jedhanii nama baay'ee waan na barreessaniif maalummaa isaa waan keessan na gaafataniif nama takka lama deebisurra bakkuma tokko viidiyoo keessatti akkanatti deebisee eegas booda bita jedheetiniin namoota baay'eef duraan illee bitee jira viidiyoon godhin malee xiqqoo bizii ta'ee namoonni haaraa barbaadan akka dhaga'aniif jechuudha. Inni kun kan nama lama salaachisuuf nama tokko salaachisu jira gatiin isallee garagara diizaayinii isallee garagara. Egaa kallattii mangara kanatti yoo isin deebise minxaafiin kun maashaallah tabaarakallaa wallaa baay'ee takka bareedaa ni lallaafa onni isin beeku qabdan minxaafiin kun lallaafuu fi kan jajjabaatu gatiin isaa tokko miti dheerinnii fi bal'inni isallee garagara maaliin garagara yoo jettan fakkeenyaaf garaan isaa meetira 2 ta'ee dheerinni isaa meetira 5 ka ta'e kun amma fakkeenyaaf suuraan kun ka'an margaa jirtan kun immootu jechuudha meetira 2 garaan ta'ee dheerinni isaa meetira 3 kana wajji dhuree gatiin isaa tokko miti jechuudha kan meetira 2-3 fi meetira 2-5 tokko miti isinii gala jedhee yaada namni keenya dafee hubatu dheerinni isaa meetira 3 garaan isaa meetira 2 ka ta'ee fi amma immoo deebi'ee garaan isaa 2 ka hundaatu dheerinni isaa meetira 5 ka ta'e gatiin isaa tokko miti jechuudha hordoftoota kiyyaas isinii gala jedhee yaada barreeffama kana laaltanii akka hubattan abdiin qaba kanaafuu gatiin isaa garagara akkasumas meeshummaan isallee garagara abbichi isinii bite sun addaan baasee ilaalee isinii bite malee namoonni tokko minxaafii kana jettee kamiin sii bite waan amma jedhuun minxaafiin tokko maa kunniin tokko maa nama jedha jira jechuudha noo akkasiin tokko miti meeshaan kamuu garaagarummaa qaba gatii irratti illee meeshaa irratti illee bal'inaa fi guddina irratti illee wanni hunduu jechuudha tokkoffaaf lammaffaa qaba ani addaan baasee isinii hima. Fakkeenyaaf amma minxaafichi kuni maashaallah halluu isallee kun olaal halluu irsaasiitiin jira diimaan jira afame kun baay'ee diimaa miti isinuu argaa jirtanii baay'ee bareeda garaan isaa meetira 2 dheerinni isaa meetira 5 jechuudha diizaayinii amma dhufe maashaallah bareedaadha isiniin jedha tanaan durallee bitee jira anis ofii kiyyaa bitadhee jira gaaf tokko isinitti agarsiisa ani manaanii qabaa ture garuu anuuyyuu haga meeshaa kana bituu jalqabe addaan akkana baasee arge jechuudha beekee tamanaan qabu sun yoo kana biratti afeer wal bira qabu walittuu hin dhufu jechuudha suni meetira 2-3 hin ta'an manaa qabu sun dura ka amma isiniin jedhu sun meetira 2-5 jechuudha ka suura irratti amma argaa jirtan kun fakkeenyaaf meetira 2-4 jechuudha sanitti mallasti jedhee kan amma bitadheera isiniin jedhu sanirra gatiin isallee akkasuma garagara haga qarshii 5,000ti an fakkeenyaaf meetira 2-4 meetira 2-3 ka jedhu kun meetira 2-3 yoo barbaadan qarshii 4,800 2-5 qarshii 7,500 biteen jechuudha ofii kiyya bitadhe isiniin jedhu sanirra itti deebi'ee namaaf bitu yoo deemu dhuma jedhanii jiranii ayajee jira yoo dhufe isinitti agarsiisaa hogguu fide
itti aansee mootu masgaja salaataa kana yookaan sidaajaa tana garaagarummaan isaa kanaan balama salaachisuuf nama tokko salaachisu tokko miti. Mallaqni isaa qarshii 800 700 600 wal tara jechuudha. Hundaafuu haganoo isiniin jedha gata isiniif gala jedhee yaada. Itti aansee gara koonfartiitti dabarraa. Koonfartiin kun koonfartii baay'ee namni keenya burree kana jaalataa garuu kun diizaayinii duraaniiti. Haa ta'uuti fedhiin nama hundaatu garagara waan ta'eef akkuma fedhii keessaniitti isin hubachiisa. Inni kuni tokkoffaaf lammaffaa qaba halluu baay'ee qaba qarshii 7,000 tokkoffaan isaa lammaffaan isaa qarshii 6,500 tokkoffaan isaa qarshii 7,000 kun 6,500 egaa gatiin immoo gatiin gabayaa biyya keenyatti akka ol ka'aatti akka gabbu'aa ani waan amma irratti argee isinitti himaa jira boruu iftaan waan ta'u hin beeknu akkas inshaallah yeroo isin bitattanitti isiniif haala biteen isinitti hima jechuudha hordoftoota kiyyaa garuu inni kun diqoo onni isaa jechuudha ka biyya alaa fakkeenyaaf koonfartii bitaa turellee isinitti agarsiisa akka bitaa jirullee isinitti agarsiisa garuu namni tokko kana waan naan jedhuuf ibsirraa isinii kennutti jira barbaadan akkuma amma isiniin jedhe kana halluu diimaa qabaa gurraacha qabaa magaalaa qabaa sun filannoo keessanii akkasumas koonfartiiwwan babbareenni inni kun fakkeenyaaf tiraasii babal'aa hin qabu beebii lamaa fi karameellaa qaba tiraasii babal'aa hin qabu koonfartiiwwan kunniin jechuudha kuuwwan immoo ka biyya alaa sunniini tiraasii algaawwanni qaba tiraasii didiqqoo qaba beebii qaba akkasumallee mootuu ansoolaa qaba bakka koonfartiidha baay'ee namatti tola jechuudha kunis filannoo keessanii kana yoo barbaadan kanas isinii bituu danda'a kanis yoo barbaadan kanis isinii bituu danda'a hundaafuu kana gammaa bitaa jiru bitee nama baay'eef illee viidiyoo ganaa godha inshaallah kana bitee jira maashaallah halluu bunnitti qaba magaalatti qaba gurraachattis ni qaba qarshii 8,500 kunu tiraasii isaa amma tiraasii kanarratti onnan isinii himu akkanatti tiraasiin onlaayinii irratti fakkeenyaaf akkanatti tiraasii biraatti godhan malee ka wajjiin bitamu akkanatti oli kuuf hin jedhu jechuudha lallaafa wayiiti kanaaf isin maal gootarree beebii tiraasii illee lama bittanii kaan illee lama bittanii itti jijjiiratuu dandeettan jechuudha salphaadha waan ta'eefu inni ni qaba garuu ni lallaafa akkasumas bidirimsi ijoollee oroon hin gaafattan onlaayinii irraa gabbuustanii dirqama akkanatti bareeduu qaba akkana ta'uu qaba halluun horii jettan doongortanii jirtan maaliif jennaan nama viidiyoo tokko akka barbaadetti gurraachessee diimessee magaalessee editii godhee gadhiisuu danda'a kanaafuu warri onlaayinii irratti gadhiisu inni sun dirqama uffanna akkas ta'eetii miti isaan bareechisanii akka nama hawwatuuf akkas godhanii hundaafuu hagan isiniin jedha malee ni jira bidirimsiin kamuu biyya keenya keessa jechuudha koonfartiin reef isiniin jedhe sun bifa magaalaan jira diimaan jira kunoo magaala jechuun akkanatti kanaafuu tiraasii ifiitti bitattanii tiraasii beebii tanallee itti bitattanii eeguu itti gootan maashaallah baay'ee takka bareeda akkuma asirra jiru kana ta'a jechuudha gizee aftan kuni qarshii 8,500 jechuudha hordoftoota kiyyaa kabiyya keessaa ka qarshii 3,000 illee jira akka filannoo keessanii ka kana olillee yoo barbaadan ni jira maallaqa yoo dabalattanii bittanii isiniin jala hordoftoota kiyya viidiyoon kun haga takka waa irraa hubattan jedheeti yaada namoonni dubbisuu barbaadan jechuudha minxaaf irratti illee koonfartii irratti illee hagan isinii yoo jedhe haga takka ni ga'a egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture laayikii sheerii gochuu hin dagasina akkasumas yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessaa isiniin jedha warri laayikii sheer godhaa jirtan galatooma ulfaadha viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinaa hangasitti hundi keessan akkuma jirtanitti fayyaanaa qabaadha warri na dhaggeeffataa turtan hedduu takka galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii keessa oolaa baay baay